Bultiin ayyaana irreecha hora Finfinnee sirnoota garaagaraan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Nifaas Silk Laaftootti kabajamaa oole. Sirna kabajaan jala bultii ayyaana irreechaa kanarratti ambaasaadar Diinaa Muftii dabalatee abbootii gadaa, abbootii amantaa, qeerroo fi qarreewwan sababa fi sablammoonni biyyattii hedduun argamanii jiru. Jiraattonni bulchiinsa magaalichaas ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu fi qophiiwwan garaagaraa taasisaa jiraachuu himanii jiru. Akkamitti gaarii nuyi abbootii keenya irraa fudhannee abbootiin keenya akaakilee keenya irraa fudhatee dhalataan amma jiru kun immoo nurraa fudhatee ayyaana kabajamaa ayyaana bareeda kan amma arga qabatee ba'u meeshaa qabatee hin baan han eebbisu han dhabaar han jaalatu kan jibbine kan ofirraa dhamuun amanteen kun eebelu ofirraa dhariine ayyaana nagaa. Ani hamma jiruutiin keessumaa dhufu simachuuf ofii qofa irreecha bira deemee kabajuuf han qophaa'eera. Ayyaanni irreechaa sirna galata galfannaa hawaasa Oromooti malee bakka dhaabbileen amantaa hojii amantaatti gaggeessanii miti jedhu jiraattonni magaalichaa. Qaamoleen amantaa waliin wal qabsiisanii dogoggoricha irraa akka of sirreessus himanii jiru. Akka waan biratti ilaalan akkasii miti. Irreecha jechuun ayyaana guddaa irra jiru ka irraa olii eenyu rabbi malee ka jiru jira isa kadhatan jechuudha. Ammallee aadaa abbootii teenyarraa dabraa dhufe bara gabaabaadhaa miti waan amma gartee toora bara 6,000 fi wahii kana. Warri amantee kana dhiibusi warra wallaalee hin beeku akka amantee kun fuulduratti ol jabaatee kana caalan sinqne jedhanii orma beekan balleessan malee wanni aadaa Oromoo kana hin beekne hin jiru addunyaa kana gubbaa faranjii hin beekti abashaa dhiisitti. Folliiwwan bulchiinsa magaalichaas hawaasa guutuu biyyattii irraa ayyaanicha kabajuuf dhufan karaa nagaan ayyaanicha akka kabajanii fi deeggarsa kan taasisan ta'uu himanii jiru. Ayyaanni kun immoo akka inni nagaadhaan xumuramuuf hundumti keenya follee gadaa Oromoo irraa ga'ee guddaa ta'e gama hundumtuu bakka jirutti warra keessummoota keenya kallattii adda addaa irraa dhufanii nagaadhaan akka isaan galan akka isaan ba'an karaatti agarsiisuudhaan bishaan kennuufiidhaan waan hundumaa jiraattota magaalaa Finfinnee irraa hundumarraa akka inni eegamu. Nu qeerroon maabaraan hojjannaa maabara Abbaa Jifaaree dhabnaa Nifaas Silkii keessatti hojii guddaa hojjetaarra hojii seeraa kabachiisuu hojjetaa jirra. Saantimatu hin jedhin qorratu hin jedhin guyyaa halkanitu hin jedhin seera kabachiisaa jirra. Ammas itti fuufnee biyyi yoo jiraattee nu jiraanna biyya keenya kara fuulduraatti walumaan aceesifnu hin jedha. Biyya kanaaf tokkoffaa horii fida. Keessummoonni dila biyya alaa dhufu ilaaluun du'atu birri gaarii fiduu danda'a qabeenya fiduu danda'a. Kun ham biyya tokkaan Oromoo bichaa ta'uu hin ta'in han Itoophiyaa hunduma isaatti. Jala bultii ayyaanichaa irratti kan argaman ambaasaadar Diinaa Muftiin irreechi mallattoo tokkummaa hawaasa biyyattiiti jedhu. Sabaa sablammoonni biyya kana irreecha yoo kabaju haala tokkummaa cimsuudhaan fedhii tokkummaa cimsuudhaan waan dabre dagachuudhaan waan badaa jechuudha. Waliin araaramuu tokko ta'uu walirraa dhiisu wanta badaa jechuudha walii dabarsuu. Haala kanaan fuuldura laaluudhaan biyyattii cimsuudhaaf biyyattii guddisuudhaaf biyyattii fuuldura ceensisuudhaaf hojjetaa jechuudha. Beer-beeresamni marti gonduusu ayyaana nagaa ta'u ayyaana nama addaan foon ayyaana waaqa nagaa kadhatu ayyaana lafaa nagaa kadhatu ayyaana daa'imaa kadhatu horiin illee ayyaana kana beeka horiimti keenya illee kan hunduu baratee ammeenya akka hin taane akka waan nagaa ta'e itti fudhachuu ture jiraata een dabarsa dhigaaki. Jala bultii ayyaanichaa irratti sabaa fi sablammoonni biyyattii argamanis irreecha ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaa fi sablammootaan biyyattiiti jedhu. Hojii gaggeessaa olaanaan bulchiinsa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo obbo Mulunee Fayyisaa gama isaaniitiin irreechi sirna galata galfannaa uummata Oromooti jedhu. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo qofa otoo hin ta'in ayyaana sablammootaati. Kanaafuu hundumti keenya walitti taanee ayyaana kana nageenyaan akka kabajnuuf waamiin godhaa.